Akkam jirtu jaallattootaa fi hordoftoota YouTube chaanalii. Egaa akkuma descriptionii koo keessatti kontentiiwwan muraasa kaa'ee bifa gaariidhaan isinii dhufaa jira. Keessumaa dhugaa dubbachuuf waan baay'ee namatti tolu. Afaan keenyaan akka ta'utti onlaayinii irratti wantoota baruu barbaannu baruun agas hin danda'amu. Maaliif kun immoo namoota afaan kanaan dandeettii isaanii addunyaa dijitaalaa taate kana irratti hojjetanii baasantu agas hin jirani. Sababii kanaaf akkuma description irratti kaa'ee video editing, photo editing, cinematography, photography, photo editing, videography warroota akkasii laayitii, saawundii generally film making production warreen jedhaman keessatti wantoota nu barbaachisan amma danda'ama ta'etti qabadheen isiniif dhufaa jira. San immoo hordofuun gahee keessan ta'a. Maatiraaliiwwan isaa yookaan sooftiweeriiwwan akkamii fayyadamna, sooftiweeriiwwan yeroo ammayyaa ta'an viidiyoo keenya edit gochuudhaaf kompiitaroota aktiivii ta'an baay'ee yeroo ammaa kan editing irratti nu gargaaran warreen akkamiiti warreen jedhan duukaa barachaa deemna. Kanaaf follow godhaa, hordofaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma gara fuulduraatti namooti fiilmii gabaabaa, fiilmii dheeraa, diraamaa yookaan koomedii, faarfannaa, sirba, qophiiwwan viidiyoo wajjin wal qabatan barbaadanii nu quunnamuu dandeessu jechuudha. Barnoota saayinsaawaa ta'ee fi ammayyaa ta'e addunyaa har'aa keessatti video production wajjin wal qabatan dabalannee isinii hojjechuu ni dandeenya. Kanaaf namoonni waraabbii viidiyoo adda addaa qabdan kanneen akka cidhaa, keessumaa fiilmii irratti xiyyeeffannoon keenya baay'ee guddaadha. Directing lesson gochuu dandeenya. Ogummaa baay'eetu nu bukkee jira. Kanaaf namoonni akkasii karaa keessaa nu qunnamaa isinii jechuun barbaanna. Namoonni kallattii kanaan nu qunnamuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 936 70 48 10 karaa kanaan bilbiluudhaan nu argachuu dandeessu. Iddoon hojii keenyaa magaalaa Ambooti. Kanaaf nu bilbilaa waliin haa jabaannu isiniin jechuun jaalladha. Galatoomaadhaa. Follow, share, subscribe godhaa.